Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OMN oduu amma mana hidhaa Qaallittiirraa nu dhaqqabe qabna. Poolisiin mana hidhaa Qaallittii fedhii isaanii malee obbo Baqqalaa Garbaa gara hospitaalaatti si geessine jechuun humnaan mana hidhaa keessaa fuudhanii ba'uun dhaga'ame. Obbo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiran halkan 20ffaaf diddaa isaanii nyaata lagachuun ibsachaa kan jiran yoo ta'u, turtii 7-3f diddaa nyaata lagachuu geggeessaa jiran keessatti namoonni gariin dadhabanii kufuun gara hospitaala dhuunfaa geeffamanii yaalamaa turuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Obbo Baqqalaan lagannaa guyyaa 17ffaa irratti hedduu laaffatanii dadhabuu isaanii sababeeffatee doktoroonni fayyaa dhuunfaa bu'uura ajaja mana murtiitiin isaan wal'aanaa turan obbo Baqqalaan wal'aansa argachuu akka qaban yeroo sanitti bulchiinsa mana hidhaa beeksisuun ambulaansii fi meeshaalee wal'aansaa barbaachisan qabatanii gara Qaallittii yeroo dhaqan poolisiin akka obbo Baqqalaan gara hospitaalaa hin geeffamne taasisuun doktoroota fayyaa dhuunfaa bakka sanaa ari'uusaa ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa jechuunis gurraandhala 9/2013 Abukaattonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo yaala dhorkamuu obbo Baqqalaa ilaalchisuun ol iyyannoo gara mana murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataatti dhiyeeffataniin manni murtichaa irra deebiin mirga haakima dhuunfaa fi mana yaalaa ofii fedhanitti yaalamuu irra deebiin isaaniif eeguu isaa gurmuun abukaattota hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Tulii Baay'isaa OMN'tti himanii turani. Guyyaa har'aas haakimoonni dhuunfaa fi abukaattonni gara mana hidhaa Qaallittii deemuudhaan obbo Baqqalaa Garbaa mana yaalaa geeffamuu gaafataa turanis bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii gaafii isaanii cinatti dhiisuudhaan hayyamaa hidhamtootaa fi maatii malee akkasumas ammoo otoo doktoroonni dhuunfaa dhimmicha hin beekin mana yaalaa si geessine jechuun poolisoonni mana hidhaa Qaallittii har'aa waaree booda obbo Baqqalaa Garbaa humnaan konkolaataa seensanii fuudhanii ba'uu isaaniitu dhagahame. Dhimma kana akkuma dhageenyeen maatiitti bilbiluun odeeffannoo fudhachuuf yaallus bakka obbo Baqqalaan Garbaan itti fudhataman wallaalamuu isaatiif maatiin isaanii rifaatuu keessa jiraachuu isaaniif jecha maatii argachuu hin dandeenye. Odeeffannoo gama biraatiin qulqulleeffachuuf bilbileen yeroo ammaa kana obbo Baqqalaa Garbaa poolisiin fudhatamanii gara hospitaala mootummaa kan qaamoleen nageenyaa itti wal'aanaman geeffamanii jiraachuu odeeffanne. Obbo Baqqalaan ajaja mana murtii fi fedhii kiyyaan malee mana yaalaa mootummaa humnaan itti nageessurraa amantaa hin qabu jechuun yeroo adda addaatti didaa turuun isaanis ni yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessatti darraa hidhamtoota irra gahuu fi cunqursaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuun erga lagannaa nyaataa jalqabanii har'a guyyaa 20ffaa isaaniiti. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kana faana bu'uun kan isin biraan geenyu ta'a.